naagale geelee xiqqoo boodaan sibiil bilaamee irra keessummaan irra jira nageetti yaa. Meekaiti bishaan dhugannaa fidi dadhabeetti dhufe. Akkuma duroo seenteen bishaan nagaafate dheebuttee dhuftee irra. Maatu si dheebisee isaa bara. Amma yeroon ta'an jabaatii miti haalaan hin dhoobadhe keetii bishaan naa fidis ni jedhu. Haa dilanuma dheebotte. Maal immoo duuba osoo hin dhoobatiin dhugaa annam osoo hin dhoobatiin dhuguu fakkaadha yoo laaltu. Laa akkas jechuu kiyyaa miti. Arra ka'ee sii fi dumaan hin barbaadiniyu. Maal jechuu keeti? Ka'ee ana fudhadhu duuba. Atis fudhachuu hin dandeessu arra. Duuba asittiin du'a deemuun haa ajjeeftu. Ayyoomiin tu isiin jee duuba. Du'iin siin jee waa'ee tu'aa dubbadee. Namni yeroo dhoobate yoo bishaan dhuge ni jiraata. Deebuun nama ni jeestisa. Amma bishaan kaatee naaf fidde wanaan fidu duuba. Awwayin hin fitu jee bishaan. Anaa fi atiis hin finnu nama birootiif fidaan jee malee. Nama biroo namni biroo eenyutu as keessa jira? Naafis malee dhiiroo fidatte. Akkas ta'uun ooltu. Iftuu waan godhu jirtu san dhiisii kottu. Hai, tunee gataa obboleettii. Hai, eenyu mana jira? Naa wal nama barsiistu. Eessaa dhufte? Keessummaan akka mana jirtu maal ani warra isaatis saniifuu keessummaa bishaan naaf ciista. Eenyu isin garuu? Obboleettii dhiifama garuu keessummaa bishaan fichiisan isla. Rakkoon qabu. Takka asitti nagaree naan himtu. Isii moo? Isii si'aa himuree? Mee ilaali atuu beekuun ooltu qaceellatti mee fuula kana keessa akkanatti ichi ilaali. Beeytu? Beeyni. Baalu jira. Fuula isii keessa xiqqishoo akkanatti ichi ilaali mee? Xiqqishoo dhiibee isii siif tola. Naan dhufne hin beekne. Siin dhufne? Wallaan. Iftu. Ati yoo fuula isaa kana ni yaadatta iftu. Isa kana ni beektaa takka harkitee. Xiqqoo fuulli isaa na haaraa irratti hin fakkaatu. Si'aayi muree eenyu akka taate hin beekne miti. Isiin xiqqoo sii yaadaddeette. Obboleettii xiyyaa bara. Obboleettii xiyyata gaafa naaf ati ol fuunu. Isin jala deemu malee itti gaafa xiqqoo nu jala iyyite sanii bar guddatte. Ta guyyaa san nu jala boosanii? Isii sani. Maashaallah. Guddatte sii caalte kaa? Maama dhalachumaan nama dhibba. Guddachuu wayi nama dhibdi dhalachuma. Gattuu mucaa haala guddatte kaa? Gaafsan xiqqishooti. Barama durba taate? Amma bikka kannaa jirtiin bikka kannaa geessee jirti bara. Geessemi? Baga rabbi geesse. Akkami warra kennanii jiranii? Dhugaa durba hojjettiin? Michiyoon ganaa xiqqoodha. Na bira dhuftee kannanii fi kannanii maal haasofte ganaa xiqqishoodha. Xiqqishuu ganaa? Dubra siin jennaan duruma guddaa duruun kan nasan seete isaan. Duruma qabatu malee duruma miti. Ganaa michiyoon ammoo ol kaate ganaa hannuudhaaf fakkii heerumuudhaaf hin geenye. Ana bira dhuftee michiyoon na laaluuf kannanii heerumtee maal jechuudha? Bareedu. Bagaan heerumi. Silaa nama heeruma fakkaatti gisee kan laaltu. Xiqqoo heerumuun qabdu. Xiqqoo taa'uu qabdi. Haa xiqqishoo isiin isaa akkuu qabdi. Dhugaa mucayyoon durba tana haa guddattu. Numaa kenna taa'uu sana. Akkasiin jedhu hojii mana keessallee mucayyoo hedduu hin dalisiisin. Hojii yeroo ammaa kun ulfaatu irraa kan ka'e durbummaa ijoollee namarraa fudhate. Kanaafuu mucayyoo hedduu hin dalisiisin. Akka haadhumaaf abbaa jirtutti akkas taa jiraattu. Hedduu dalagaa ittiin guddisini hanga isiin gara gandaa deemtutti hedduu dalagaa ittiin guddisini. Yoo barbaaddes asumaa teettu. San kan murteessuu danda'u sii miti aanaa akka deemtuuf akka teessuuf akka heerumtu agartee akka hunda aanaa ta murteessuu obboleettii siiti malee akkana taati akkas taati takkaa lamaa siitu naa hima maal taate? Hai anis fireesiiti bara. Ati obboleessiiti anis fireesiiti. Ati soddaree? Haa ta'u. Haa ta'u soddaanis yaadu eegalee jira. Maal fiyyaan? Isii mucayyoo dalagaa humna dalisiistee kaan fuudhi kaan kaasitteen mucayyoo dalagaa hin cingitee durbummaan isii dhaamtee booda beekadhu. Waa'ee dubrummaa guutaa dhibba takka irra deemtee jirtu dubrummaa tana maal irratti haasoo jirtu sun? Jechuun kiyya mucayyoon durba naan jennaan bara. Teenya sanii yaadadhe gaafa dura ati narraa fudhattee sana. Waayee. Yoo mana adeemsita laata durummaa siisan.
Eenyu dalagee gursiyaa? Iftuutu hojjetee bararra faxara ganamaa haatee hojjette. Dhugaa harki iftuudhaa hedduu mi'a. Akkasiimi. Waan haasofnu jira dalagaa kanaaf deemi wanti dalagaa deemi maaltu seera wanti dalagaa yaalaa ni haasofnu mana haasofnu wayii haasofnu waan haasofnu ummaa fi abbaan akkami nagee qabanii fayyee qabanii ummaa ka dhukkubisanoo fayyitee jirti fayyitee qulqullootee jirti alhamdulillah wanti dhukkubanama akkas taananee woomaa saniin si gaafadha jeetiin bariyaadan taatee hoomee siin gaafadha jee si yaame abdallaan keenya dubbii sana kan firaa godhee jara sanii walitti turanii ifirraa xumuree beeyama. Haa ifi amma ganda keenya wayii rakkina takkallee qaba rakkinni takkallee hin jiru saa. Alhamdulillah rakkoon takka hin jirtu. Obboleettiin teenya xiqqoollee waan ganda jirtuuf ati asuma nu bira jiraattaa saniifuu gammadaallee nama gaariidha akkuma agartu kana mana kana keessaanis nam tokko hin jiru obboleettiin teenya xiqqoonis waan ganda jirtuuf asuma na bira jiraattaa akkam jettoo. Barnoota kiyya hoo. Gammadaan boru ganama dhaqee si galmeessaa ta barnoota ammaa yaadiin asuma nu bira jiraattaa asumatti eegalta. Galmeessanii duuba sitti. Gammadaa waan jiraa hojii wal beeku saniifuu boru ganama geessee gammadaan si galmeessa ta barnoota keetiif maal akka yaadu. Akkas taanaan gaariidha sumaan isin bira jiraadha. Akkaan itti si yaadadhu silaa beektee obboleettii fi itti qoqqana hin jettu gaa. Salaam. Waalaikum salaam. Har'a mana kana eenyu sirreesse? Mana. Sanoo. Mana gamtii moo? Eenyu sirreesse si fakkaata? Har'aan darabar akka ajaa'iba kana sirree tan durii caalaa sirree ajaa'iba bareeda eenyuma sirreesse? Obboleettii yaqaanii sirreessirree eenyu sirreesse si fakkaata? Isi sirreesse? Oohoo atiif obboleettiin teetillee tama barbaadanii osoo hin barbaadaniyyuu hin argatan bagumaa fira keessan ta'e. Arasittuu nafne haa? Urga obboleettiin ta'e dhufte manni sirraa'e nyaannis ka addaati wanti hunduu ajaa'iba sirraa'e bara. Kun hunduu illoonoo idaasaa baaseeti. Dhugaan siin jedhe obboleettiin ta'e qantoodha obboleettiin ta'e. Ana akkantuu miti duuba maal jechuu feeteeti sarara? Akkas jechuu kiyyaa miti. Siif obboleettiin ta'etillee nama gaariidha. Bara isin lachiituu faarsaa jiran. Nu lameen waliin faarsu. Isin lachiituu waliin. Eenyuun faarsee eenyuun dhiisa? Nu lachuutu faarsuu keetiin mee fa'i karaa mana kana gamasitti deemnaarra jaarsi dubbii heddummatee jira. Salaam. Baga gammaddee obboleettii ta'e barnoota si galmeessitee dhufe. Galmeessitee? Akkan godheetiin galmeessee dhufe. Si galmeessee? Akkamiin barnoonni asii lafa. Har'a hin deemne sin? Ana. Siin eegaa jira barni hin deema jeetiin si eeguuf jira taa'eeti. Akkasii? Yallaa dhufee ofirraa deeme. Ayyaa kaatiin deema kana dalagaati. Waan barbaaddu hunda iftuu gaafadhuuti haasee kan jiru. Dalagaan isaan kuttee jirti siin eega jeetiin siifin hima jeetaa jira beete saniifuu deemeetiin jira galgala wala galaga. Ageetti.
Tinana ke kama dia. Di sini kedurani tu ni kau dah harus timar sikoti. Hai, hari itu tinana itu. Keduri tu kau dah singgah. Hai, bilbila ke ronda igzi hari biteo tinana timar rakho kau. Bilbila ke hari biar kau bercuran. Mal sikota. Anak berkuji terjuru. Nak bilbila nak jago fi. Karena wajib sih biti kamu dura saya nak bilbila berbuat. Kadurar ratio, kata saya kadurar cuma teh kabudar ratis kakak dugu tu behung kaban. Ani tu nada mana kaya time waun tu behung kaban ani tu. Mau tabroti alat kab doam bro. Nama ala kau fakar derolat. Takkas isi sini alu boleh beka. Mal berat. Dehnya kana aku majurta. Mewan tati aku naya mal tim beka. Ala bulte mana bulte aku mafia majurta. Tabah aku cuci ada betin jera. Maling ber nangit. جروات دلقة بكا دلقة ركعتين شكت ولا تات obboleettiin ti as jirti isii gaafachuu dandeetta takka ala buleen beekon obboleettiin teetuun gaafatu eessa raqeettiin shakkitan isiin as jirti as malee garaan bulan yoo feesisii waan gaafanne duba maalli haa durri irraan addana jijjiiramtee jirta maaltiin beekareen suma fakkaate sheexaanas waswaasu jira an sheexaanina waswaaseen jiru meetummaan ifilaalli akka dur jirta akkamiin jira akkuma duriin jira mee naayim akkamiin jira jijjiirama takka illee firratti nagarreemi Ninu kade, morning for that. Me wal maternity, more face. One that is him, Kay make Amaka and go to the witty that Pina has a taken a clarity, Egas for the Ifumafu, David C50. How flowery? Kay the hard out to flower, a flattery. Jeter, Jet injured. Uflala, Gaffin of go see David. Uflala? Not the Anjamaja Casama and Jamana can I flalu, hay flalu, but dating Jeromokala dating Jeran and Jamu Jirtasa. Wanni sinje sujuran gabbina fi qalina fi uson tayin hala amala khaytin najjira me sinje sujura hala amalli khayka duru gargari mal taate jeti sigaf sujura kana haysati hala amalli ki me walite bakka dalagani daka ningal me wan tanati amalli ki wan tanati hayya difa magana sibballeesi hala amala khayti tukana tejetin sibballeesi tinjir ifa marrate anka sinjer Soroko tiasitime formata na gota rakini tiyata akana ugosan sifini mamena fi formata na gota ndeta wani formata nitti godu dende mitanan wan ndimne tanan formata tingo da marako gabetet wan fedele otemo wan fedele ote akam jichu tiga wani ndende nyote rabbi intakara tanin dendo tatumo sifi singargar sifin goda marako gabana imre Joana tigodu dende stato anwaf gota Anggodu tentenya arkaballa duite balla sika wasifin godana emara ko ka duite balla dugan ka arkaballa sila ayya gasifu cinema gurra banne chakas mal jette ayye baneetin jira gurri banaada naayim fakkeenyaaf jaalalti yoo na qabde jaalalti anarraa moota biraarraa moo eenyurraa si qabde jaalalti Hareetti narraas qabu kayti maal jechuu kayti naaf hin galle jaalalti yoo na qabde hareetti sirraa jechuu kayti isa amma naa galte dubbiinte haree jaalalti narraas qabu deemte waan naa galte jirti jaalalaa kana calcal na biraas godhee jechuu faallaadha dubbiin zabana jaalalti duraanii gizee nama qabdu namni nama jala sissiqee nama gammachiisennaan amma namarraa achisii qo'ee gale naa gale gammadee dubbii sirraa fagoo hin jirtu anu maami dubbii waa sirraa fagaattu suma cinaadha hundaafuu ati kafeete jai jaalalaan naqabee maareedhaa jechuu jirta saniifuu waan ati ammatti jirtu waan amana sichi jirte kanaas akka taataatus ittumaan gahe waan hin irraanfadhan seehin waa hundaa irrumaan gahu ta'a hin irraanfadhan seehin amma hundumaafuu kara mana hirriibaa kuteetu jira nin dhufaa duuba nin dhufaa jechuun maal jechuu keeti hayyama na gaafachuu keeti na bira dhufuudhaafis nin dhufaa jette bar ayyaa malee wanti hunduu ta'uu diddee zamana kana dhuguma keeti faashin amma beensee waan aaree dhiyoo tana eegalan kana dhufuu hin dhufin jaanii waan aaree isaa aaree hamiti bar tunduruu jirti namaati ittiin fayyadeen malee ayyama wal gaafachuun waa hundaafuu duraanuu jirti yeroo rafanis yeroo ka'anis
yeroo nyaatanis yeroo dhuganis ayyama wal gaafatuun turuu jirti itti fayyadamu yeroo ciisanis akkas taanaan irraa ayyamaa miti gaa asuma bulii fi irraa irra dhufin ayyama guyyaan sii godhe dhufta. السلام عليكم. ما رفعتي؟ نارجع ولا داسيني بر. سيجمع جو ما كان رفعتيس. رفعتي ولا داس ما سيني بر سيتو يو إندعيني ولا ريفا ما يسرفعتيس. وقام إلى رفعتيس تبر وان شيطان ما من سيرسي. شيطان دو وسان جرا بر. شيطان نجرو بر. إلو أنا ما تروح تكو شيطان تعمل. شيطان نجرو بر شيطان نسرافي. أنك سنجرو. برنون نكمل. برنون بيكان أكمل. كسجل ميسين. ستولة. إيه ما نجرب نجار. أكبر أكمل دلقا أكمل بوليتنتي وين دلقا سجبستي سميتي. كنت جبستو. لافتو مسدرسيست. سيبر عمل سيتين بيكا. أنا أيو وجيو سميتي سيو جستي ياره. أنا ما أيو بر كوشينا سينو جت ولا يجوا ما يسينامني. أنت دلقا والفاتون دلقا. أسين دلقين؟ دلقا والفاتون دلقين تتين. أتبولي دربامي. درب ما تيجي كابدا. درب ما دلقا هنا دلقا سير عبادتون. بربادم تلين أرجع تبود. Anduga sihima. Karaa fagoon deemin karaa dhiyoo sihima. Urgamana kan si arge. Sin jaalachaa jira malee obboleettii jaalachaa jiru. Sin jaalachaa jira? Kun akkamitta? Anna bulaa nageetti. Eenyu hojjaasaa jirti? Iftuu hojiin haasa'u jira bar. Maal siichaa jirti duuba? Maal sin jette akka duraanii sanii boqonnaa fudhanii dachaan sin jechuun dhiiste? Turree mi eega bika akkasiisan dhaquu dhiisne naaf iftuun eegaatis dhaquu dhiiste anis maaliif hin dagajeetiin fudhaa dhiisee? Eegaan ansi ayyaa bara rakkoo qabu. Ana fullee maal rakkoo qabu? Ana fullee ati dhaquun uummata akka rakkoo qabu. Dhugaafati? An duraan barsiin naannoo lajeetiin dhaquu. Maaliif si lola ayyaba eegaan si ayyaba ati yoo dhaqee uummata akka rakkoo ana fullee ani yoo tolu baatee maal rakkoo qabu? Akkas taanaan borurraa eegaleetiin dhaqa. Kun jette? Data? Niin dhaqa. Jetteer? Dhugaa baay'ee gaariidha. Kun wacillee waan si barbaachisullee qabadhu dhaabuutu waan si barbaachisullee qabadhu. Jetteere? Wayi ati bar ati nama akka keetii kan inuma harkadhu inuma deemnaan jettee waan feetu maaliif garuu arra maaliif akka naggaa nama gaarii taate? Khayrumaa jechuun si maal haatumaan gabbaatee qilleensi fudhattee boqonnaa fudhattee waa hunda jijjiirattee deemtuuf sanumaaf waan biraati miti. Waan birootiif miti. Waan biraa eessa? Waan biraa maaltu jira? Si maaf yaadaan beektaa? Anta laadaa butak takka shakkiin nafa isanii galti. Mana kana waan inni biraa jira. Obboleettuma san ta'e qofa jira. Guguruun deemu waan laasuu keessa ta'a waan biraati miti. Kanaafuu atis na shakkuun qabdu anis shakkuun qabu. Wal shakkaanii eessaa wagaan? Akkas taanaan baay'ee galatoomi gammadaa. Garuu irraa gammachuun dhagamaan jirtu. Maal ati duraanuu akkamitti gammachuutti duraanuu ani fedhii isaa hojii jiraatu hin jirru? Beene dhugaa irra gammachuun natti dhagamaan jirtu. Yoo duraan isaa wajji jiraataa jiraannellee haalli duraa irra jirullee sirrii miti. Durumaawu ammallee haala lamatti jiru kun sirrii miti fakkaataa jira. Maal taate mee waan sodaatte waan taate qabdaa? Mee naaf himi. Waliigallee maanifate? Situu irra bareedaa sin jedheemi. Si fuudhaa sin jedheemi. Isiin isee si fuudha sin jedheemi. Ammee hangam takka ani fatu urgaa waliin dho'isaa waliin jiraachuu eegalle. Maaf akkana taate? Taa'ee akkana hin ta'in. Dhageetta taa'ee akkana hin jedhiniiti. Akkana hin ta'in. Dhageetta akkuma duraanitti ta'a deeminu. Waan akkanaa kana yaadin. Sitti meemiyaan isii akkuma godhu godhee bakkuma waliin jiraanna hin jeessan achi jiraannati. Akka godhu godhee isii yaa'ii itti barbaadee isiin adda baanitiniin si fuudhaa booda isii maal nan jette illee morkuma keettiniin simatu na aarsitiniin obboleettii akka fuudhna godhe. Morkuma keetu akka na godhe suuta isii akka itti amansiisu ana beeka. Isii gara itti amansiisu na amansiisa. Ati waan akka sodaatini akkana ta'e dhageetta. Ta'ullee irra sodaachaatiin jira gammachuun natti dhagamaan jiru. Sodaa wayiitiin dhagamaa jira. Sodaas keessa jirtuuf keessaa baasi. Anasu si maddee jira.
Nadageeta hangaan si cinaa jiru hangaan si maddee jiru waan sodaa jiran dhiisi. Si cinaa jira. Haala itti jiru kan hunda dhiifne an yaada kee jiru yaada qabaa. Booda sheenaa guddoon itti dhagamanaa fi sitti illee haalli naaf atira jiru kun sirrii miti. Dogongora guddarra jira. Kanaafuu dhiifnee yaada kennan hunduu jijjiirree waanuma akkanaatu haadhaamu. Haala namaa fi fillee gaarii miti gantillee yoo dhagamaan jira. Anfaan ajjeesanii yoo arginu waan akkanaa kana dhagan. Akkamitti akkaneeti? Urgaa anifati waan kana dho'isaa waliin eegalle waggaa geenye bara. Akkamitti salphumatti waan waggaa guutuu itti jiru kana salphuma dhiisuu dandeenya. Haa ta'u kaa hin dabarree bara ammallee. Dhiisuu hin dandeenyu waggaa guutuu waliin turre. Yoo ati sammuu kee amansiifte bara. Wilii ammallee waggaa kurnee waliin jiraachuu qabu. Woy sammuu keenya yoo amansiisne wanni hin taane maantu jira. Sammuu keenya yoo amansiisne ammallee hin taate. Itti fufuu hin dandeenya anifati amansiisne. Yaada keenya jijjiiruun. Mee waggaa guutuu waliin turre gufuun takkittiin dura argite. Nargile karoora kana diiguu dandeenya ammallee yoo namatti. Maali diinaa nagaa jirraati. Osoo rakkina wayii qabaannee diinaa rakkoon takka jirtu. Bara rakkoo guddaa keessa jiraas hin agarre. Waa diiggaanaa siin jedhaa barsiisa. Waan akkana yaadin. Rakkoo guddaa keessa jiraas. Ta'e na jalaa jinnii seenti. Jinnii namaatu na seenti. Seedhaan na jalaa seenti akkanatti sheexana na dhageetta. Anuu barsaabaa kan keetiin obboleettii ta'e dhiisuu deema. Anuu sodaannee si maaltu si sodaachisa? Akkanaan ta'e nati maal taate? Garuu jaarsa obboleettii yaa wajjin waan hin taane dalagu waan baay'ee. Wanti hannaa ture akkam ooftu ni beekame. Waggaa guutuu akkamitti akka nu mi'aa jiran. Wanti hannaa ni oofti. Waa hanna taate malee mee. Haga guyyaa qabamnuutii ni oofti wanti hannaa tu ni beektaatu. Haga bakka si mi'ooftu ni beekta. Ati yoo akkas taatu haguma hannaa kana qofa na jaalatta malee osoo anaa fi ati kallatti deemnee ka wajjin jiran nu taate akkuma obboleettii tiyyarraa anatti deemtu kanatti anarraa nama biraatti deemtaa jechuudha. Waanuma hannaa tana feeta. Sunimaa sirrii. Jechuun kiyya simoo si akkami si dhiisee gara biraa deema. Eegate akka dhiise lammata qabadhe lammata dhiisee sadaffatti deemu ta'u kun waan ta'u miti. Tama hannaan qabatan san yoo wajjin haga dhumaa jiraatan. Afaan kee gara dhugaatti deemaa jirte situ gara jallinaa deemaa jira malee sirrii eeddee bara. Hin jennaan waan biraas gadi. Maali waattu si fakkaate. Anaa miti sun afaan kiyya anaa miti hin jennaan. Afaan keetu makaa dhugaa waan malee. Hin jennee onneen tiin jettu afaan waa hin dogongora onneen hin dogongortu. Onneen tiyya si malee waan biraan jettu. Ufumaaf waan kana nan eete. Amala toltee, harka gaarii, waa hundaan toltee, deebii gaarii, kan hundaan uffamanii toltee jaalala teetiin nan eete. Kanaafuu urga jaalalli kan keetiin qabamu si harka seenuu argite booda natti hin jijjiirame. Wanni obboleettii sirraa ilmoo hin dhalchin ilmoo argatiin sirraa dhalchuu deema na fakkaata. Ilmoo sirraa argachuu deema. Ilmoo sirraa argachuu deema. Nigaggabde obboleettii ta'e nigaggabde waan kana taate dhaabat maan kuufte uumama isiin taate ollaan ni dhukkuba ijumati iyyamu sammuu dhukkuba dhoofin wanni nan harkoo jiru tun dhugamoo hijibamoo maalisa wanni dalagu of hin beektu bar dhaabattee gaggabdee fuudhee galcha anaa akkana ciibsu jiru ati dhufte fikunoo haala kana gaggabde haakama geessina akkam goona obboleettii xiyyaa gaggabde akkam goona haakima geessina moo fuuna bishaan fiduufi bishaan fidi itti naqame kayna ciisi tolchii rafe hin gaggaba jedhi ala kufee jedhi tola ala kufee mata naasuu jedhi mata ol garachi jedhi tole itti naqame fayyite rabbi maan ishee baasu maal taate dhiiroo nama aarsee hin beeku eessaan dhufte isiin kara dhayamoo dhooltu asii kuftee osoo karaa deemtu argani asuma rakkoftee ol rabbi fayyise haakima geessinu haakima geessina mootii qishni ilaali hin deemna moo hin beeku banate rabbi haa fayyisu rabbi obboleettii isaa fayyisu bitanii dhabshan Laki kanas, ni okay. Ojime, mfayine. Ojime, jabaratu. Ne, bolehti fayine. Onne si kame, bar, gaggabde.
waan godhu wallaalee anaa si bilbiluu deemu ati dhufte. Obboleettii tiyya. Kaatee baga rabbi si fayyise. Duuta jedheeyyu baran. Duuta jedheeyyu. Iddiri bilbilu. Fayyitee baga rabbi fayyise. Obboleettii tiyya. Baga rabbi. Maal taatee eessa kuftee nama siyaasa irra ganda bilbiltee turte. Silaa isin eessa gaggabdee? Rabbi si haa baasu. Eessa gaggabdee? Rabbi maal alma harkatti waan godhu wallaalee alguma ranna harka gaggabdeera. Algaadha. Lakkii alga irratti hin gaggabne alatti gaggabee malee. Fayyitee ijji sii banamtee duubaan ammoo wanni namanu alga irra gaggabuu heetii nama namu ala gaggabuu heetii nama namu akkamigaa isin lachuutu afaan garaagaraan na himu jirtanii maal jechuu keessan